Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenya. Jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hunda nageenya jiraatu fayyaa keessan nagaa keessan isiniin jecha har'a wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettani akkuma dhengada viidiyoo isinii waraabe jechuudha. Ajjiin qabamee jira jechuudha. Qabamee namaan qabamee ofuma biratti qabanii akkasitti isaanumaan qabanii eegamaa jira jechuudha. Akkuma nama tume sana sallee qabanii tumaa jiran jechuudha. Akkuma mucaa namatti bitee tume sana innillee qabamee tumamee jira jechuudha. Akkasitti qabanii tumanii sallee caccabsanii jechuudha. Baay'ee tokkollee tumanii jechuudha. Ijoolleen akkanatti manitti jechuudha. Ofii kootillee ijaan hin argine ijoolleen natti mee jechuudha. Qabnee tumnee irraa baay'ee tokko tumnee qabamee jira maanaan jedhanii jiru jechuudha. Obboleetti mucayyoollee ija isheetiin argitee jirti jechuudha. Ishiinillee natti himtee jirti. Waan isa godhan hundayyuu natti himanii jiranii jechuudha. Akkuma mucaa godhe sana innillee godhamee jira jechuudha. Akkasuma inni akkuma nama tumu sana isaan dhiira waan ta'eef akkuma dubartii godhu sana illee akkuma dhiira ofii isaati humna dhabee dhiira namatti bitee nama tumsiise sana itti agarsiisanii jiranii jechuudha. Dhiirri akka biyya kana jiru itti agarsiisanii jiranii dubartoota bichaa miti dhiirrillee akkas jiru argee jira jechuudha. Ajjiin nama beekee jira. Maaliif nurratti malee inni aangoo hin qabu jechuudha. Warra dhiiraa kana baay'ee sodaata. Onnee dhiiraa kana hin qabu jechuudha. Ajjiin akkuma isin beektanii onnee dubartiidhaan ittiin lolu malee onnee dhiiraan lolu hin qabu jechuudha. Inni akkuma keenya jechuudha. Kanaafuu mucayyoon obboleettiin mucaa jechuudha. Kaleessa gisee baay'ee ijoolleen hojii qabu waan ta'eef ishii biratti harkaa fi miila hidhanii dhiisanii deemanii jechuudha. Shiidhanii jedhanii akkasitti baduudhaaf yaalii godhee ture jettee yeroo sana immoo ishiin bira jirti waan ta'eef ishiin dandeessee qabdu namicha amma kana ga'u dandeessee qabuu hin dandeessu waan ta'eef yeroo sana bilbiltee jechuudha. Ijoolleetti bilbiltee ijoolleen immoo dafanii motora qabatanii dhufanii jechuudha. Akkasitti isaa baduudhaa ka'uu qabanii deebisanii jechuudha. Qabnee deebisnee naan jette ijoolleen akkasitti qabamee jechuudha. Ajjiin gisee lammaffaa isaa baduudhaaf yaalii godhu jechuudha. Ijoollee warri dhiiran jiru namni tokko na biran jiru jedheetu mucayyoon achuma jirti garuu isheen immoo homaa gochuu hin dandeessu. Otoo badeellee dandeessee homaa gochuu hin dandeessu. Kanaaf warra dhiiratti dawwaltee isaan dhufanii lammaffaa qaban isiniin jedha jechuudha. Mucaan ajjiin tumsiise sunillee alhamdulillah fayyee jira jechuudha. Yaala gahaa argatee gara mana isaatitti deebi'ee jira jechuudha. Alhamdulillah rabbiif kadhannaa ta'u. Rabbiin akka ajjii miti jechuudha. Nama ajjiin miidhu hunda rabbiin immoo miidhu jechuudha. Kanaafuu gara mana yaalaarraa gara mana isaatitti deebi'ee jira. Amma fayyee jira, xiqqoo fayyee jira jechuudha. Gara manaatti deebi'eera. Hojii dhaquu hin dandeenye malee manuma ciisee jira jechuudha. Akka duraatti toon dhukkubiin hamma xiqqoo wayyaa qaba jechuudha. Sa'iidillee jechuudha ijoolleedhaan wal quba qabu waan ta'eef walii dawwalu waan ta'eef Sa'iiduma eegaa jiru jechuudha. Ijoolleen isutoo waan tokko hin godhanii maaliif amma Sa'iid waan tokko kana godhaa jedhutti ijoolleen hin godhanii jechuudha. Yoollee tumaallee yoollee ajjeesaa Sa'iid jedhe isaanuma godhu jechuudha. Ammallee waan isa miidhuun barbaanneef ijoolleen bakka jirtu hin beeknu jechuudha. Bakka inni kaa'e hin beeknu jechuudha. Tumanii himi jennaan himuu didee jechuudha. Yoon ajjeestanillee inni immoo bakka ijoolleen jirtu jedheetu himuu didee jechuudha. Ta'uu bakka ijoollee beekanii silaa gara seeraatti dhiyeessu jechuudha. Gara seeraatti dhiyeessanii lafa jalatti hidhamuu hin danda'a jechuudha. Ajjiin kun jechuudha. Maaliif ijoolleedhaaf xiqqoo harka keessa qaqqabachaa jirran malee waan biraati miti jechuudha. Yoo inni hidhame immoo namni bakka ijoollee beeku waan hin jirreef kanaaf zimmi jechaan jirra jechuudha. Inni immoo waan isa sodaatan akkas isatti fakkaate jechuudha. Fi harkarra qaburan itti fakkaate nuti garuu isaaf miti jechuudha. Ijoolleen kan isa dhiisanii fi kanaan miti jechuudha. Bakkuma ijoolleen nutti taa'e immoo sabooda nuti waan goonu hin beekna. Sa'iid isa achii waan goonu nutti mee waan goonu nuti beekaa jechaa tokko jechuudha. Asuma keessaa jechuudha. Erga inni akkasitti reebamee ajjiin waan tokko ta'uu nuti fira isaati. Ajjiin firan qabu seetanii tutti roorristuu yoo akkatti jedhaniitu gadi baanii dhaadataa jiru jechuudha. Dura du'aniitu boolla keessa jiru iyyuu natti fakkaata. Amma garuu du'aa kaan natti fakkaata. Dura namni tokko hafuura baasuun ture. Naanni akkatti ni muudhaa ture suni ajjiin numti warra qabaa maatii qabaa jennee nuti barbaannu suni inni du'an natti fakkaata jechuudha. Amma immoo erga akkasitti tumame
nuti jiraa fi ajjiidha nuti ajjiin fira keenya ilma keenya kana gootu jedhaniitu dhaadachaa jiru jechuudha. Isaan yoo dhaadatanillee maa wanti tokko wanti nu godhan hin jiru jechuudha. Wanti nurraa buusanii tokko yoo hin jiru jechuudha. Isaan akkanumaaf dhiitatanii dhukkee kaasu malee wanti isaan godhan tokko hin jiru jechuudha. Ajjiin kan akka dhiitatu sun omaan goone jechuudha. Waan namni waa godheeti isatu waa godhaayu malee omaan isaan kunillee waan tokko gochuu hin danda'anii fira keessan ta'ee dhiiseellee wanti nu galchu hin jiru jechuudha. Fira keessa yoo ta'e mataa irratti baattadhaati ittiin magaalaa keessa zooraan isiniin jedha malee namni isin sodaatu tokko yoo hin jiru. Jarree yeroon qoradhu jechuudha warri fira keenya jedhan suni firummaa tokkollee walitti hin qaban isiniin jedha. Qoradhee akka irra gahetti firummaa tokko walitti hin qaban maaliif warra baalagummaa waan akkasii as keessatti waliin hojjetan malee firummaa hin qaban jechuudha. Kanaafuu ajjiin firuma tokko yoo hin qabu jechuudha. Asiillee ta'ee biyyaallee ta'ee nama hin qabu inni qophaa dhalate jechuudha. Inni qophaa isaa malee nama haadhatu da'ee karaa irratti gate natti fakkaata. Hajji inni firuma tokko yoo as keessaa hin qabu jechuudha. Biyyaallee hin qabu asiillee hin qabu. Otoo nama fira qabaate tokkooti yoo nuti fira isaati waan tokko dhaga'uun dhabamu jechuudha. Waggaa amma kanaa keessatti ani nama fira isaati jedhu kana nan dhabe jechuudha. Warreen kanatu amma lafaa kaate ani fira ajjiiti jetti malee isheen immoo warra waliin hojjetanii jiranii waan hin taane warra waliin naannessaa jiranii isiniin jedha. Kanaafuu warrumti fira ajjiiti jettan kunu naajjin akkasitti na rakkisee manaa na baasee kan biraallee fuudhee maal jedhee meeshaa kiyyallee hatee birrii kiyyallee hatee isinuun beektuun isiniin jedha. Maal gochuu nama gadi isinii guuraa miti yeroo sana duutanii jirtuma maaliif amma lafa dhiittan isiniin jedha. Yoo fira isaa taatanii innaa sana maasiniin dhukkubsiin maasiin akkuma mataatan kan maan ta'ina isa kan dhiiraa kana kan akkatti boochani ani dubartii kun innaa sana kan daa'ima na jalaatee akkasitti na boochisaa turu eessa dhaxxanii duutanii maa fira keessan gorsitanii daa'ima kiyyarraa naan fuudhina innaa sana eessa dhaxxanii yeroo sana moo amma reef dhalattani. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha kan yaachisaa jiru kan naawwisiisaa jiru ani daa'imumti xiqqaan kuyya akkamitti jira daa'imumti kiyya akkamitti jira jedhetani baay'ee tokko yaaddaa jira jechuudha. Ishiin xiqqoon ishiin guddoo irra xiqqoollee ishiin irra guddoollee omaan jettuu jechuudha. Fincaan illee ofiif hin deema hamma ma'itti beela illee hin jette ishiin waan hunda jette jechuudha. Xiqqaan kun immoo waan tokko hin beeku jechuudha. Irraa qayyaraa hin beeku beela hin beeku jechuudha. Waan hundayyuu hin beeku. Kanaafuu kansaatu na yaaddessaa jira jechuudha. Kansaa yaaddaa jira jechuudha. Inni ofii isaatii qabamee eenyuma bira akka jirtu daa'imman kiyya baay'ee tokko na rakkisaa jira jechuudha. Lachaniifuu baay'ee tokko garaan kiyya na dhukkubaa jira jechuudha. Inshaallah rabbi siifaa deebisuudhaati du'aa naa godhaan isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka daa'imuma kiyya sanatu garaa na nyaata jechuudha. Maaliif waan hundayyuu hin beeku yeroo dhiyoo keessatti immoo akka argadhu abdii guddaan qaba jechuudha. Rabbii fi Sa'iid irraa abdii guddaan qaba jechuudha. Sa'iid haa galatamu baay'ee tokko haa galatamu. Namni giizee kana obbira darbee jechuudha. Obbira darbee kana namaa godhu hin jiru jechuudha. Sa'iid waan baay'ee naa godhe jechuudha. Waan namni tokko namaan goone naa godhee jira jechuudha. Obbolaa naa tabbaan namaan goone naa gochaa jira jechuudha. Sa'iid naafaa jiraatu dhugaa dubbachuudhaaf birrii isaa achi as ergee jechuudha. Waan hundayyuu anas bira jira kana godhaafi jeetu birrii amma kana lafatti dhangalaasee jechuudha. Gadi dhangalaasee otoo sarraa haa galatamu ulfaatu Sa'iid jechuudha. Ammallee umurii naa dheeradhu siin jedha Sa'iid. Sa'iid illee rabbiin jiruu keessiif haa bareechu jedhaaniiti du'aa godhaaf isiniin jedha. Maaliif waan hin taane kan fuuldura kee jiru rabbiin isaa milkeessu jedhaati du'aa godhaaf isiniin jedhaan illee baay'ee sagalateeffadha. Isa bichaallee miti jechuudha. Sa'iid bichaa miti jechuudha. Ajjii bichaa miti jechuudha. Namittiin sunillee namittiin kaamilaa jedhamtu sunillee itti dabalamteetti jechuudha. Akkuma ajjii sana harka duubatti hidhanii ishiillee tumaa jiru jechuudha. Warri dubartoota akkasitti qabanii ishiillee dubartiidhuma akka ishiititu ishiitumaa jira jechuudha. Maaliif amma gaabbitee jirti tutuma ajjiidhaan wal barachuu baadheeyyuu maalumata ajjiidhaan wal dabarsiisee jettee gaabbaa jirti jechuudha. Maaliif namni nama hin taane faana oolu kun akkuma isaa ta'a waan ta'eef
waanuma inni ta'u sana ta'a waan ta'eef ishiin illee ammarraa barattee jirti jechuudha. Otumaan ajjiifaan wal baruun kuufee otumaan akkas ta'uu baadhee otumaan caaltuu miidhuu baadhee jechaa jirti jechuudha. Baay'ee tokko gaabbitee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhugaan yeroo kana hin baddu jechuudha. Maaliif daftee dhuma deebite jechuudha. Ishiin baay'ee tokko namiidhaa turte yoo isheen ajjiifaana taate baay'ee tokko gara jigortee jechuudha. Daa'imman kiyyallee fuutee kennitee fi ishiin dubartiidha. Ishiin homaa ofii gochuu hin dandeessu jetteetu namiidhaa turte jechuudha. Safaaniin na fakkaatte sin gargaara jettee dhufteetu jechuudha. Akkasitti namiidhaa turte jechuudha. Kaamilaan illee akkuma isin argitanii akkuma isin beektanii maaliif gizee kana Rabbiin dafeetuma waan hundayyuu namaa deebisa jechuudha. Nama miidhuun bareeda miti. Namni nama hin qabu jedhanii yoo miidhani Rabbi immoo akkasumatti miidhaa jechuudha. Akkasumatti dachaa godhee deebisaaf jechuudha. Rabbi yoo Rabbiidhumatti kennitee dhiiste Rabbiin akkasumatti deebisaaf jechuudha. Dubartiidhuma akka ishiiti sanatu akkamitti miita jedhanii amma ishiitumaa jiranii jechuudha. Akkasuma isiniin jedha inshaallah yoo Rabbi jechuudha. Torbee kana keessatti daa'imman kiyya argachuu danda'a. Du'aa naa godhaame du'aa keessanii na bira dhaabbadhaan isiniin jedha. Warroonni natti aartan dhiifama naa godhan isiniin jedha. Warri natti aartan dhiifama naa godhan isiniin jedha. Mana kiyyaaf warra haaraa taatan maatinaa ta'an isiniin jedha. Na jajjabeessaan isiniin jedha. Waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajama nagaan naa tura.